ugaa shantami lama azira. Kun laga kana namni dhufee ilaalu hin jiru bakka namni asin dabru hin jiru. Halkan guyyaa nama sodaachisa. Sa'aatii tokko ta'e arguun dandeessa. ለጎርፌ ተጋለጠን የነበረው በርግጥ እዶ ሶዳ በላ ነመረገው ደንደው ጀኔ ባፍነ ኬሳ ቀበና በጣም ኃይለኛው ከራ ቢኔንሲ ፊሎላን እረዴማ ትሬቱ አመ ነመስኬሱ ሜሲ ኩን ቡአ ሚሶማ ቀርቀረ ለጋ መጋላ ፍንፍኔት ለጊን መጋላ ፍንፍኔ ከነዱራ በከቲ በላን ተቀቡ ማሌ በከ አረገልፊ በሻናና ሄንቱር ማሬ ሚሶምኒ ቀርቀረ ለጋ መጋላ ፍንፍኔ ሴና ታሰሴ እጋ እዶወን በላሉላቲን ገን የሮጋው ሶዳተመን ኬሳ ናኖ ለገቀበና ሰቶኮዳ አመጋሩ ሚሶሜ በከ አረገልፊ ተኡን ደንዳአሜ ኢሙ ከነረት ሆገናይቲያና ኮሚሽኒ ሆገንሰ ኢትሳ በላ ተሳፊ አብዳ መጋላ ፍንፍኔ ኮሚሽነር ደሳለኝ ፉፋ ወሊን ቱርቲ ገባባ ታስፍኔ ጋፈ ሴና ኢላሉ ጋፈ ሴና ቆረኑ namoota balaan ga'aa ture hedduu jechuudha. Kana qofaatu hin taane yeroo as keessa jiraatanitti namoonni yeroo ganni dhufu sodaachaa turan jechuudha. Maal taana ta'a? Halkan fudhatamnu guyyaa lolaadhaan fudhatamnu maatiin keenya maal ta'a? Qabeenyi keenya maal ta'a laata? Kan jedhu sodaa keessa ture jechuudha. Hawaasa iddoo kana ture. Waxabajji adoolessaa kana keessa kan ture kanaan dura yeroo lolaan lafa kanallee dhiqee irraa gugee biyyoollee gadda barsaa ture namnillee yeroo bokkaan roobu safara kana ba'eeti kan deemaa ture jechuudha. Keessumaa akka sektara keenyaatti akka waajjira keenyaatti immoo gaafa ilaallu ganni gaafa dhufu bakka sodaa keenyaa ture jechuudha. ናኖን ኩን ወቅቲ ገና ናኖ ያዶ በላሎላቲፍ ሳጥላሚ ታኡን አደ ከም በእዮታው አማ ንሶምኒ ቀርቀረ ለጋ ናኖ ከነቲ ኤርጋ ሆጀታሚ ቦደገሩ በላ ሎላቲን ሚዳጋው መሉ ህርሱሳስ ሰኔር እዶን ኩን rakkoonni kanaan dura uumaa turee fi furmaata nama hawaasa keenyaaf kenne gaafa wal simsiifnee ilaallu fardaaf lafa walirraa fagoodha jechuudha. Kanaaf namooti iddoo kana turan illee boqonnaa argatanii lafti iddoo kana ture illee boqonnaa argate jijjiiramachuun namaaf qofatu hin ta'in lafaaf illee jijjiirama dhufe jechuudha. Iddoof illee jijjiirama dhufe. Jiraatonni naannoo bishaan qabbanaa yookaan naannoo kanaa akka ibsanitti naannoon kun waqtii gannaatti sodaa balaaloolaatiif kan saaxilamee fi isaaniif illee sodaa guddaa kan ture akka ta'e dubbataniiti kan jiran. ቀበና በጣም ኃይለኛው bishaan qabbanaa bishaan guddaadha amma akka ilaallu miti ani gama kootiin piroojeektiin kun bishaan kana ni danda'a jedhee hin yaadun ture bishaan iddoowwan garaagaraatii dhufan asumatti wal ga'u kun immoo waqtii gannaa balaaloolaatiin namoonni hedduun akka miidhaman taasiseera amma garuu bakka bareedaa qofaa osoo hin taane jireenya bareedaatu uumame. አበባ ኪዳን ይባላል አበባ ኪዳኔን ጀደማ ናኖ bishaan qabbanaa kana waggoota dheeraaf jiraadheera hamman jiraadhetti bishaan kun bakka bashannanaa osoo hin taane bakka balaan itti dhaqqabu ture sababa lolaatiin ollaawwan keenya hedduun isaanii baqatanii deemaniiru yeroo ammaatti kun seenaa ta'ee jira. በላሎላ ደርቤ ሙላቱ hir'isuuf hojiin misoomaa magaalattii keessatti eegalame ammas cimee kan itti fufuta. Furmaata waaraaf garuu maaltu yaadame gaaffiin jedhu yaa'ii mana maree magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti gaaffiiwwan ka'an keessaa isa tokkodha. Gaaffii kanaaf deebii kan kennan hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seetaan Drainage Master Plan yookaan immoo akkaataa dhabamsiisa balfa dhangala'aa magaalattii irratti qorannoon taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Manneen lageenitti dhiyaatanii ijaaraman iddoowwan balaaloolaatiin saaxilaman keessaa isaan tokkodha. Rakkoo kana salphisuuf qofa osoo hin taane furmaata waaraa fiduuf hojiin misooma qarqara lageenii magaalittii faayidaa olaanaa qaba. Kana qofaa miti Drainage Master Plan yookaan akkaataa dhabamsiisa balfa dhangala'aa magaalattii irratti qorannoon taasifamaa jira. Hojiiwwan kunneen cimanii itti fufu.